مالي يا سديني أنت مالي سما مالي مالي جرات سما كنيسة كنيسة من نافين أما بك أنا بك سما بريين قد تفوت تفودي سنان أسوأ كي منا نركي أسمع تيجي أسمع بشر نركي أسمع كل ده ماني وانا maal ma godhuun jedhee mani kan anna dhibaaru naan jireenya nutti qaalee mataara nu yaabbatee nurratti toltumaa jira kan mooyyee buna maal ma godhuun jedhee mani madeen gaddasii ol baanaan shunkurtiin birrii 90 galeeru maddee tokko galee taa'uu fi birrii 200 birrii 300 nu kan hin qabnu maal goona haadha okkoo gaas kana teenyee qilleensa kana fudhataa oluu wayya maleeti dhimma itti dhanneetti jire qaala'insa duukaa yaabee qaboo dhaabannu hin qabnu gaanuun asuma kana taa'u nu wayya maannaa dhooko saasiif as darbu teenyee ilaaluu wayya malee. Akam. Akam. Iya. Lega. Hai. Kasih. Daftar. Mentira? Nah. Akam ribaku sistintolu. Bakki isaallee baay'ee namatti hin tolu iyyuu garuu. Maaliif ani koo bakka baay'ee sitti toludha bakka kana jaallatta jedheen torbee darbis as faana turre kanaaf an deebisee si waamame. Baay'ee ta'e amma amma dhufaarraan bakka kana. Bakki akkasiin argamu bakka kaan waa baay'ee si gaafata si dhiphisa fa'a amma tu magaala baanee sagaleen nama jeeqa mana kaaffee too deemne bakkumti ta'an saa hin jiru bakka namatti hin tolu. Na dhiphisaara garuu ma fakkaatee hin beeku bakki kun. Haala akkasiin jedhin qilleensa akkasii yoo fudhannee wal faana haasofne ariifii dhadeetanii nan ilaa. Maaf dhagaruu kanatti bakka kana jaallattu. Ani koo bakka itti barbaade deemsee bashannansiisuu nan danda'am sitti meera miti. Yoo barbaadde Soodaree, yoo barbaadde Bishooftuu, yoo barbaadde Adaam, hin barbaadde taanaan amma biyya bakkeetti baanee si bashannansiisuu. Ani moo nan beektu maa taana. Si beeka sammaa akkati gootu. Bakka maandire bakka barbaade deemee si bashannansiisa. Garuu magaala kana keessatti gaa bakkumti namatti hin tolu waan hin jirreef asuma nu wayyaa asuma bashannannaa deetanii malee yaadiin itti sakana. Haa ta'u sammoo. Bakka amma akka gootume bakka barbaadde qophaa'e. Bakka barbaadde dafiitii eessi sitti tola ammasti. Eessi wayi. Yeroo masaattis itti man danda'a kaa. Akkasitti bakka sitti tole dafii qopheeffadhuutiin atti mishii deemee si bashannansiisa. Amma nyaattee dhuftee miti misaa. Nyaadheera. Miti ani ganama barii ka'ee handaaqoota akkasuma ol darbadhee akkas godhee achi laaqana irratti oolaa akkas faaziriin fidee dhufee akkas goone. Qophii wayii jira moo maanni mana keessan? Laaqanni oolaamame yeroo hundan keenya. Yeroo hunda ammamee ati birrii rakkina birrii jechuudha. Ana bira birriin akka kanaatti jira irraa birriin. Birrii barbaadda taanaan waa'ee birrii yaadina. Inni guddaan ani akkamittan si argadha. Akkamitti mana galchadhaadha malee waan na dhiphisu waa'ee birriin ana moo. Ati koo amma eenyummaa kuusa sirrii baraan jirtu jechuudha mateena. Ayi bareera sammaa maa jechuudha. Waa'ee birrii yaadiini waa'ee birrii amma dafiiti ani bakkuma itti bashannantu qofa dafii qopheeffadha. Indan waan biyya keessaa dhiisme amma Bishooftuu Adaamaa kana dhiisme eessa sii wayya ammas biyya bakkee keessa. Utuu barbaadde qopheeffadha. Anuma bakka sitti tole hundumaa dhaquu nan danda'a. Dhiisi gaa ani ofii koo mijeessee deemna kana booda shi. Deemna. Tola. Waan haaraan maaltu jira ammaaf isti ammatti konkolaataan dhuftee mana fa'aa dhuftee deema. Lafuma dhufeen immoo. Maal akkamitti ani koo biraaziriidhaan deemee naaf hin jedhu ture. Yeroo tokko qofa. Maal lan? Obboleessa koo bilbilaa jira. Asii kottus. Hello. Akkam. Nagaa kee miti. Maal? Maa ani meeqoo ilaani ani namni qabeenyaa qabu sin biratti boqonnaan argatu qoymee kan hin jedhu.
Makinaan dheengadda bitee akkamitti makinaan dheengadda bitee akkamitti galagalee itti nattaasota ammati afaan guuttee gaafa dawwaltu amma xiqqooma ishee hin qaanotamu. Ani bakka ani amma congaaraa konna boba'e mana masaa miti congaaraa konna boba'aa jiraan si jedhee mani. Amma makinaa koo galagaleera ka. Naan du'aa dhooko. Maal anaan hin galagashitu dhufte anaan anasi hin galagalu wayyu. Bakka isin rakkoon qabu iyyuu ta'e haa galagalu. Ani waan cinqetti birriin qabu waan ta'eef haa galagalu. Makinaa yoo galagalesi booriin dhufa rakkoon qabu ammuma keessan bagan bare malee rakkoon qabu jedhi. Ankoo nyaatamee gubamee yoo nama ankoo birriinu dhugaa rakkoon qabu jedhi. Yoon si arge garuu hudheen si ajjeesa. Ambadaa dhoko makinaan dheengadda bitee amma hin galagale gaafa jedhani ani maaluma jedhaan jedhee mani ani moo qoyme iyyuma kana keessatti ma yooma maal taawwayyam hojjetanii sooromuu fi makinaa fuudhanii galagashu ishi annee sooromnu qoyinoo sakaanittu nan dawwalaa kun yoona waan biraa ta'eeraati. Hello. Akam? Anu manjiru nabe. Amma achiti makinaa galagalee amma moositi suuqii gubate akkamitti ibsaa mana keessatti akkamitti ibsaanii kontaatti ta'e suuqii amma na ga'u suuqii ani itti dafqee akkas godhee ittiin hojii hojjedhee akkan itti fide beektammati. Dhiisin rakkoon qabu dhiisaati naa gubatu rakkoon qabu ishii. Suuqiin dheengadda dhaabeeti ibsaan gubee jettaammati maaliif qalladdaamati qoyime. Tolaa ta'u rakkoon qabu no salphaadha. Ambadaa dhoko ishi akkam godhu reeshi gaamma kana achitti makinaa galagalee wayyoo ammani qaa godhee yoon ajjeese malee hin ta'u jedhitti maal akkamitti makinaan dheengadda bite ayyallaatti footetti hirkim gooti maal dhibdeedha malee rakkoon qabu amma man bobee manoo amma xiyyaari na jalaa galagale maal nachi darraa deemi namtitti gad deebituu nan maal na dhaabattee nama tokkichiin. Jechuun nama haalee fakkaata maal taatanii konkolaataan maal ta'e. Nanaare ilaa kun okolfee. Sanas taa'isi dhaggeeffadhu mee garaacha itti miti ati mar'umaantu na gubateena. Akkamitti konkolaataan kufee akkasitti namni kun qofaa ta'a deemanii. Kufee laashi. Anoollee ofii kooyyuu kufuufi anis konkolaataan. Amma kufaan maal goonaa kufaa gaafataa maddii amma sokki. Hojiin qabdu sokkime. Sinimmoo warri abbaa birrii kun kanuma dhala nama kissachi gadarii. Ilaa ani yoon barbaade bolleessa ko birriin si kabaluu nan danda'a harkaan miti. Dandeessu. Maaliif hin fakkaata? Gana yeroo ilaalan ati ko nama xiyyaara qabu famaa konkolaataan. Echi nan qaqqabii wayyaa amma gaatii amma tigaa naanna tuquuf gaa wayyaa koo laaltee caammaa koo laaltee qabeenyaan qabu akkasidhani. Ati nama qabudha. Biraazil anoo isa waan ilaallattu baabura tokkoon qabaa si daakoo cikeetti daakame jireenyu na daakeera waan maal goota ani daakamaadha manu fokoy maal beeskistaa alame jireenyu akkasitti daakee achi na kaayiranaan sakki sokkoo na sokka amma miliyoona odeessitu kana maal ta'a kursii sagalee kursii magana waama tokko hin jenne beektaa guyyaa sadii bule laa eddan nyaata nyaadhee. Guyyaa sadii. Daabboo waan ittiin bitaa. Badii irra sakki abbee guyyaa sadii ho'itti guyyaa 10 bulte maal na gashanaa. Maa garaa jabaattu sini maa namatti garaa jabaattu. Daabboo naa bitiin jedhee mani ko. Amma nuuni. Konkolaataa keenaa kennin jedhee. Alla amma yoo barbaade jechuudha. Siif jechuudha. Konkolaataa tokko konkolaataa 30 qaba. Keessaa tokko siilaadhee deebee si awwaaluu nan danda'a. Naa laattu sa'u. Sigalanii. Har'uma daabboo naa bitaa naa laattu beekami sa'u beeka. Amma tinarraa sokke mai dafii xiqqatta dinarraa sokke laa atu akkas galagaliin dafii xiqqatta dinarraa sokke. Gara jabinni kun haa afu maalu gara jabinni kun haa. Obboleessa ko obsol caalle. Guyyaa sadii. Obsol caalle malee ani kadhataa akka keedhaa dafii sokke qatta didi. Kadhataa akka kee. Dem.
Ani gaa qalbiin beeku gaana asitti bitin godhee sokka. Maal garaa jabaan nama. Daabboo. Waama. Amma arras laaqanni gee kun guyyaa arfaffaa jechuudha bakka arra. Osoo nyaate. Maal yoo walii yaada? Si dhangalaasu? Maal eenyutu immoo na funaana gaasi? Maal? Amma aniin jedhee mani hojjedhaa gaafa jedhanii dhamaa dafqa fida gaafa jedhanii adeemtanii akkasitti harka wal jala marsitanii zime qab irraa dhaqee qabu kiisi ish inuma obsinaa callisii dabali wanta namni si jedhu dhaggeeffadhu dabali sokkime sokkaan illaa nama ishee kakka qoshaashaa billaadhoon deemette sokketti nan dadhabe illaa dhaggeeffadhu miiliin otoo odeessu dhaggeeffadhu sitti himaa hojjedhu dafqi amma inni miiliyoon akkasitti makiinaa meeqa suuqii meeqaan inni akkasitti haasa'u jechuudha. Wayyaa jijjiirachuu dhiisee caammaa jijjiirachuu dhiisee dafqee dhama'ee fideen haasa'a malee fayyuma lafaa kee an akkasitti haasa'u. Amma gaafa birrii kana si laadhu congaaraa na boba'aa si laadha. Anis akkasuma. Haati manaa kochuudha. Guyyaa afur bulteetta guyyaa sadii bultanii guyyaa afur bulteetta erga waa agarte. Situtti hin kennu ka hin beeksisa. Ala obboleessa koo dhiifama naa godhi birrii ila akka lafa kanaa naa diriirsu birrii matti nan baasiin yoo hanqa birrii qabatte ila birrii koo shaniin qaba ani beela ani xiyyaara siin qabu makiinaan koo siin galagalle dhaggeeffadhu makiinaa galagalee siin qabu dhaggeeffadhu makiinaa siin qabu xiyyaara siin qabu suuqii siin qabu maali siin qabuun birrii 15 isayyuu ila kana isayyuu akka itti argadhe ila amma jechuudha boleessa kooti keessatti birrii nyaanne guyyaa sadeettanii akkasitti lafarra gangaladhee wayyoo na gargaalaa silan du'ee kuukuu edhee iyyeeni birrii 15 fudhadhee dhufe ragootu oromoon garaa walitti jabaatuuti dhaqii shaniin hin barbaadde godhadhu malee haadhoo kan birrii qabeenyaas hin qabu hojjedhu garuu hin qabu hojjedhuuti nyaadhu galatu eeyichi deddeebitoo haadha kee kan harka wal qarxaamursitee teessisayyuu akka isa birrii qabu nyaata nyaadheen dhufettisayyuu maal nyaatte biyyoo nyaadhuuti amma gaasheetti of jechuu fidhanii gaddeebitoo haadha kee kana. Rakkoon qabu taa'e rakkoon qabu. Obboleessa koo tokko naa bilbilee beektaa? Maal siin jedhe immoo? Karaadhaa dhufaara mana galii. Karaa deemee fiduu konkolaataadhaan. Rakkoon qabu maal dhufaara ofiisaa. Dhufeera? Dhufeera taana rakkoon qabu. Dhufeera taana amma mee agartaa taana nama san? Ilaali amma nama maal qabu sitti fakkaata rokkisitti ilaalu? Waayyuu? Amma isa kan ati koo anaanis kanaaf hidhanna tumaan qabdu naan jettu. Agarte namni kun nama baabura qabu nama konkolaataa qabu nama qabeenya akkas qabu dhala garuu hin fakkaatu. Isa kamiin jechaartaa garu? Kunoo isuma agartu akkuma koodhaam agartaa manaanis ati koo kanuma kana ilaalteeti yeroo baay'ee nama waan qabne sitti fakkaadha miti nuti tokko gaa. Of ila ija keessa bu'uun barbaannu ija seenuu akka namni nu arguun barbaannu beektaa ija kanaaf malee ilaalate amma kana kunoo inni nuyi kana uffannee kanaatti deemnuu fi nu butu yoo nu argan nu butu. Gamsiisan ila. Yoo ko birrii qabdu argateeti fuchuu qabdu. Maal goona uffanna ammasti maal nu fayyada uffanna? Uffanni barbaachisu. Nagaadhaa garuu. Nagaa masaati birrii macheessi machaa jedhala. Machaa amma namni dhugaatii dhugee machaa miti birrii macheesseessa. Sooressa qaba. Kanaaf akkas ta'an. Afachumii waa isaa dhiisi bakka. Maal akkamitti dhiista amma nama kana faana walii galee hojii hojjechuuf bakka. Hojii hojjechuun qaba kanaaf agartaa yeroo deemu. Kamatti nagaa keedha? Jira. Nagaadha. Nagaa. Noore. Qabeenyaa qabdaa? Maal? Jira. Wanti dhibe jiru. Lafa jala gali. Jiratte? Of qabnu? Amma mee kun? Amma gaa birrii qabaa itti nama kadeesse firii shamma kana asnaan na himeeti warri birrii qaban kun akkasuma ila asnaan inni ilaalee ani gaa akkasii danda'u gaa utuun sibiila kana keessa hin dabarsiini birrii shan maal filaa edha fifiti eenyuun fakkaadhaan ani gaa amma ati tasgabbaa'eeti waa tokko nuun jedhin amma sata siyaas kaate jechuudha maalidha as ka'ee dhufe adaraadhaa guyyaa sadi bulee ragga keessan baane ree waa'ee isaan jirtu ani
Abbaa manaa koo moo yaa godhate isa kana? Waan silaallatu hin jiru. Akkamna? Ammati Ati dhiismaa ati naggeeffate. birrii kun naa kenna mati. Birrii ishee amma kana sitti laadde naa kenna. Nagaadhaati garuu namichi nan. Nagaadhaa. Kan inni si godhaa nagarree mati. Ani Maaltu aaraa? maal la beekta namoonni birrii qaban kun Callisati akkama ishee dhaggeeffadhu tobsu. Obsettis. Ilaa akka inni godhe sitti namaa dhaggeeffadhu. Amma inni jechuudha. Ani amma akka yeroo akkasitti na ilaaltu namuma hin qabne sitti fakkaadhani. Ani birrii qaba. Fakkaata. Qabeenyaa guddaan qaba. Amma kana ciikee dhufee maal jedhee sitti fakkaata. Ilaa kunoo erga nyaadheetii erga buddeen nyaadhee guyyaa 3 buleera. Akkasi dhaadheennaan ani immoo birrii hin baasiin dhufee. hin baasin dhufte. Kottu atti dhiisme dhaggeeffate. Maalaa isaa jirtu Gatii jaanaan laatti dafan. Innaan birrii 5 qaba. Birrii 5 qaba. Fuudheen birrii 5. Ilaa kunoodha. Birrii 5 keessaa birrii 5 fuudhee laadhee. Dhawan namitti kana dhawan. Eenyu haadha kee dhoota gaddeebitu haadha keetii maleetu. Ati taa'eeti. Taa'imee ati. Ati taa'eeti. Naagalaan jiru wanti sana afaartanii. Birriin qabdu. Isa iyyuu handaaqqoo tokko akkasitti nyaadhee dhufetti agabuu ishee guyyaa 3 bulte. Ati maal qabda ammatti? Agabuu ishee guyyaa 3 bulte akkasitti handaaqqoo tokko nyaadhee dhufetti. Ajootuu kun maal qabda? Xiyyaara gubate. Abari gara bira teessaa baddi. Taa'ee gara bira. Tokketti biraati. Maal ati kola nama sammuu qabuudhaan yaaddooti. Maali salphoon nama qabeenyaa qabu laaleeti. Nama birrii qabu. Akkasitti wayyaa ilaaliin. Wanta haasaa jirtan kana na hubachiisaa miidhafaati. Tole si na hubachiisa laa. Kun erga buddeen nyaatetti guyyaa 3. Adda irratti gaafa dhufu birrii 5 gaafatee naan birrii 5 laadheennaanii fi isheetti iyyuu dhaqeen buskutii bitaa ajootuun kun isa iyyuu birrii qaba. Akkasidha. Soodareen keessa daamaan keessatti dhaqabdoo haadha keetti keessaa dhageetti birrii qabda. Bishooftuun nan si geessus innan bakkee si baasus hundumti isaa abdii koo gara fuulduraadha. Ani jechuudha. Ani taa'e. Kun immoo konkolaataa sin qabu. Suuqii sin qabu. Eenyu eessaa dhageetti na beekta? Hundi isaa soba. Deemate. Kun hundi isaa sobansa. Anis immoo ani abdii koo gara fuulduraan si xaasee malee. Ati kana duukaa wanti jennetti. Dhugaa kana duukaa. Ganna lakkisme. Jechuun akkasidhaan jiru mani waa tokko qabdu kuni. Kana mana na diigsisedha. Kana hiriyaa koo na diigsise. Kana natti laatteni. Bires. Gaddeebitoo haadha kee kana. Birisha. Qabeenya ittiin natti na sossobdu maaf dharee? Abdii koodha. Abdii koo gara fuuldura. Bishooftuu sin geessam soodaree bakkee sin baana. White House Ameerikaa sin geessan. Garuu abdii koodha. Abdii kee gara fuulduraatti mucaa abdii godhattaare. Dhiisatti. Ati dhiisatti abdii gara fuulduraa. Abdii gara fuulduraa. Abdii gara fuulduraa reenuu ishee akkasi. Abdii gara fuulduraa ta'e ishee fuudhuu danda'a. Birrii nama gasheetis. Maal abdii gara fuulduraa oote? Abdii gara fuulduraa. Haa wal'aa'u maaltu fide deemu? Ta'e. Abbee maal yaasee eegaa jiramni? Bilbila konaa kenne. Bilbila maalitti laata? Sa'aatii 24 bilbila haasoftaa. Bilbila naasaattis bilbila narraa harkifattee dhufte. Kenni gashi bilbila qaba. Amma gaa wal qaanessu maaltu fide gaa amma. Ankooti isinii jedhaaraa sila. Ankooti maal ta'e ani qabee. Konkolaataa kun gubate suuqii kun gubate mana na diige. Daqiiqaa 5 ittiin bilbiladhaa naan bilbilan birii 250. Ati gaa gaddeebitoo haadha keetii wal qaanessu maaltu fide? Achi maaga. Ati kotta abdii gara fuulduraa dhiisi kotta. Ganna dhiisan sin jechaa jira. Laa qabadee. Maal akkas ta'u maaltu fide kun? Waan maal qabdamma kun? Kun amma daalachootu maal qabdam? Waan maal isa qabdu fakkaata? Dhiisatti. Deemati. Baga dhugaan koo ba'eedha. Ati immoo jechuudha. Barra haadha kee fidii malee as. Lammaffaa kana godhu baate akka waan tokko ergifanne sitti meera. Deemaa sin fudhaa. Deemaa. Qarshii gosa sirraa qabu hundi isaa birii 20 koo arra naa gashita. Arra. Lafa fidee fidee. Kanaan booddee akka maqaa koo dhuftuun barbaadu Maali? Abdii koodha amma bulu. Abdii qabu malee. Kootu ka. Kootu atimoo isa deemu.